Eenyu maqaan kan ka'e? Maqaan kiyya Usniyaa. Usniyaa eenyuti? Khadiir Martuu Jaamaa. Eessatti dhalatte hoo? Kanneen itti dhaladhee Finfinnee. Hatti dhalatte Finfinnee hatti guddatte wayisa? Kanneen itti guddatte. Hatti guddatte eessa ammaaf? Hirnaa. Hatti guddatte hirnaa. Kan jiraattu eessa jiraatta ammaaf yeroo ammaa tanaaf? Kanneen jiraadha. Kanuma jiraattu baana amma magaalaan ati keessa jiraatu jirtu eessa? Adaamaadha. Isii kamitti argatte? Kan itti argadhe hedduu aannan. Hedduu kami? Bara 2000. Ayyee bara 2000 ammaa ta'u? 2012. Bara 2012 gama kamitti? Gama dhumaa gama kam? Adaamaa dhufee. Gama Adaamaa dhuftee jechuun bara san keessa ayyee. Nyaataa qabanii. Mana nyaataatiif kan namaatti ayyeetti oofee. Mana hoteelaa. Naaf gala mana hoteelaa ni beeka mana nyaataatiif kan hoteelaatti silachuutu. Akkatti ilaaleeti ilaalu. Niin argee ammaan tanaa isin amantii deemi akkatti ilaalee niin argamaa niin nagaram. Tun takadiiri anaa guddisee sifiin kannaan jee. Mitijoon tun takadiiri anaa guddisee moosaa ta'e ibbaan tasa baraan akkam jettee abbaa kee kofalchiifatte abbaan kee ni koflee jaankaa duraan hin qoblin. Ammaati yaadee kamitti baddeeniin jeen. Ammaati akkamitti baddeeni? Hayi. Waan nama kofalchiisu dhugaatu nuti caalaan akkamii wal baruu dandeessi? Ani hin beene ture. Hin beene? Guyyaa jalqabaa agareetiin jira. Guyyaa jalqabaa agartee jirta. Eegasiifoo? Garuu hin beene. Agartee jirtaa guyyaa jalqabaatiif garuu ati hin beene jechuudha. Ayyee. Inni waan jee tokko jira. Inni maal jee waan inni jeesanii miimi? Inni na laallate. Hayyeetu boo? Onneen dhaa jee. Onneen dhaa jechuusaa akkamii beekteeti? Garuu hin beene. Isa onneen dhaa jettee hin beene jechuudha. Duboo? Eegas booda. Ayyee eegas booda no. Eega xiqqoo turre booda nama. Eegaa hangam takka bubbultan booda? Maatuu inni natti himee ture. Namaa sitti mudame inni maaliif sitti himine si sodaate qaatummaan beeku qofiin. Akkanaa mucaan kun sababa keetii asitti deebi'a. Hayyee akkamitti? Mucaan kun sababa kee akkana tutturaa eegas hin jaanii boodoo? Yaamnaa minjeenatti. Minaan minjee sitti hime? Hayyee. Ni dhufe. Hayyee hoggaa ni dhufe kam taata? Ni rifadha ture. Onneen. Ni rifadha. Wallaahi uma rifatanii dhuguma tun jaalaluma akka ta'e. Walaloon gabaabdoo hin arga jedhu. Ayyeme nama waloloon qabaa ja'uu tokkotu jira. Waloloo tana takka akkamii isinii walaleessamee namni kunis ayyemeetillee waloloota itti fufi. Waan miliqxee baatee. Liqxeeti fedhu haa miliqtu kun fedhe akkuma fedhettu haa baatuuti. Nutti fufi ayyee rakkoon qabu. Guutummaa isaa dubbisuu baaduu. Ayyee waloloo gabaab sanuma nutti ofi gabaabduu isa rakkoon qabu sanuma nu ofi. Qixuma takka irraa dubbisa. Guutuu sitii miti hanguma feete irraa nu dubbisi rakkoota kan qabu nuti. Seenaa ajaa'ibaa jaalala dhugaadha. Irraa nu dubbisi rakkoota kan qabu hin jeebar qixuma waat qishoollee taatu yaadannoo maal akka. Usniyaa fi Caalaa. Usniyaa fi Caalaa ayyeeyye. Isaantu wal qabaa utubaa jireenyaa kan hin qabne ammeenyaa safaruuf yaadeetiin daangaa jaalala teessanii barbaadeetiin dhabee waa isin fakkeessa. Baay'ee takka namatti tolti. Dheeraadha walalichi. Walalichi dheeraadha. Hayyee gaa gabaabsi rakkoota kan qaban kun nuuf gaa. Meewaa maalidha walaloon kun akkamitti? Akkamitti barreessanii walaloon kun eenyudha dubbisaatummaa nuun hin dubbifne? Wayi. Eenyutu eenyuuf barreesse akkamitti barraa'e? Akkamitti barraa'e haa barreessallee saayibuun isaanii ta'a. Addisuu Karayyuu dhufe. Sirba gaafa isii Usniyaa jaalatu sirba kama feerteme? Dhufeensi ilaalaa. Hayyee Addisuu Karayyuu akkam jiru? Dhufeensi ilaalaa sinergiin akkamittan oolaa. Ati tokko nuraanuu jechuu ni dandeessaa? Garaan obsa dadhabee qalbiidhaa suma faana oolaa. Garaan jabaatiin annarraa fagaattee. Takka tola meemee itti nuuf. Hedduu takka nama waraadha sirbuma jaalalaa feerteewu. Nalaalni isin mulamaa wallaalaa malee maaliif nalaaltan? Wayi. Naanillee bu'eetiin ture dhaggeeffadhee. Ati Usniyaa akkam taate mee hoggaa agartu isa sana akkam taate? Naanillee bu'eetiin ture dhaggeeffadhee. Bochaa turte woonoo hojjetu nalaaltee wallaahi ni dandamattee kalafatti fi hin gadi hin dhiisin. Dalawaa haja. Ati yoo sirba kama fedhatte? Yaanetti tinkuutiin hafe. Akkam jettu mee yaadni yaanetti dirquudhaa tan? Dalawaa haja. Sirba abbaan kee taphate keessaa mee tokko nuuf hafeetu nu jechuu dandeessaa? Samiira waa hawwii. Abbaan kee sirba sii baase jechuudha turan. Sirbii abbaan kee sii baase san haa akkamitti yaadachuu ni dandeessaa?
Isini naafi ati gargar baanee akkami guuttattee ilmoon abbaa amma sirba baaqeeti khabiraan nuti dabaluu dandeessa akkasitti tolu akkasitti tolu. dhaggeeffadhu kanatti tolu. Kan mis tolu jechuun ka bareedaa jechuudha kaati feetu. Aatteetu Samiiraa karoorrii walakka naaf fagaatte malee ijaan suumana Sagaleen hedduu akka namatti tolti. akkam jirta yaa madda jaalala yaanni qaba beeksee na daawwiti malee. Meetti deebite akka nu sirbi itti nu deebi dirqama nu sirbuu qabdi itti deebite. Baatee ittuma jirtutti qilleensa buuffisuun lafa ibsaamaa itti dhagaa koosif dhaama yaa bareeddu biyyatoo fayyuma keetii.